mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marii marsaa sadaffaa jiraachuu akka danda'u Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa dubbatan. Obbo Taayyee Danda'aa to'annoo seeraa jala oolanii jiraachuun isaanii ibsame. Muummeen ministeera Israa'el Beniyaamin Netaniyaahuun Hamaas lafarraa fixuu fiinxarra geenyee jira jedhan. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa jalqaba irratti kan dhaggeeffattan ijoo oduuwwaniitti amma immoo gara bal'ina oduuttiin isin dabarsaa. TV waliifirraa oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himtu'an Asaantii Mahammadii nu faana tura. Ministeerri Barnoota Itoophiyaa gita isaanii ministeera barnootaa Xaaliyaanii wajjin waliigaltee walta'iinsaa mallatteessan. Daraartuu Garbaa dabalata oduu kanaa qabdi. Ministeerri Barnoota Itoophiyaa ministeera barnootaa Xaaliyaanii waliin damee leenjii barnootaa irratti waloo hojjechuuf waliigaltee walta'iinsaa mallatteessaniiru jedhame. Waliigaltichas ministeera barnootaa Profeesar Birhaanuu Naggaa fi gita isaanii Giuseppe Valdaayitaraan mallatteessaniiru. Sirnicha irratti Profeesar Birhaanuu Naggaan akka jedhanitti manni hojii ministeerichaa riiformiiwwan gaggeessaa jiru irratti ibsa kennaniiru. Giuseppe Valdaayitaraa gama isaaniin Xaaliyaaniin leenjii teeknikaa fi ogummaan afaanii fi aadaan waljijjiirraa barattootaa fi barsiisotaa irratti ministeericha waliin walta'insaan hojjechuuf fedhii qabaachuu ibsaniiru. Sanadni waliigaltee mallatteeffames walta'iinsa barnootaa fi leenjii biyyootaa gidduutti taasifamu gara sadarkaa caaluutti guddisuuf kan kaayyeeffate ta'uu ragaan ministeera barnootaa irraa argame ni mul'isa. Sadarkaa naannoo Oromiyaattis kufaatii barnoota irratti mudate furuuf gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa sadarkaa Oromiyaatti bakka pirezidaantiin naannoo Oromiyaa jirutti hundeeffamee turuun isaa kan yaadatamu yeroo ta'u rakkoon barnoota irratti mudate sababa tokkorraa yookaan waggoota muraasa keessatti kan uumame osoo hin taane kuufama dogoggoroota tarsiimoo fi sirna bulchiinsa barnootaa waggoota hedduurraa kan maddeedha jedhamee turuun isaas ni yaadatama. Rakkoo barnoota mudate kana furuufis mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa ofirratti fudhachuun gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa Oromiyaa labsinee turuun isaas yaadannoo yeroo dhiyooti. Gumiin tiraansfoormeeshinii barnoota Oromiyaa ammoo gumii jijjiirama barnootaa irratti barbaadamu fiduuf ergama guddaan kan hundaa'e ta'uunis ni yaadatama. Obbo Taayyee Danda'aa to'annoo seeraa jala oolanii jiraachuun isaanii ibsame. Obbo Taayyee Danda'aa onkololeessa bara 2022 irraa kaasee deetaa ministeera nageenyaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan turan yommuu ta'u guyyaa kaleessaa jechuunis gaafa muddee 11 bara 2023 xalayaa muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmad irraa isaanitti barreeffameen aangoo isaanii irraa kaafamanii turuu isaanii gama toora fuula miidiyaa dhuunfaa isaaniitiin obbo Taayyeen ibsanii turuun isaa ni yaadatama. Deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa kan durii obbo Taayyee Danda'aa arra jechuunis gaafa guyyaa muddee 12 bara 2023 to'annoo jala ooluu isaanii humni waloo nageenyaa beeksiseeti jira. Mootummaan ammoo hidhamuu aangawaa isaanii kan duraanii kana ilaalchisuun deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa kan durii humnoota farreen nageenyaa kan ittiin jedhan wajjin hojjechaa turuu isaanii mirkaneeffadheen jira jedheeti jira. Jaarmiyaaleen mirga namoomaa walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa jiru marii karaa nagaatiin akka furamuuf waamicha dhiyeessuu isaanii itti fufaniiti jiru. Odii Muusaa bal'ina oduu kanaa qaba. Jaarmiyaaleen mirga namoomaa walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru marii karaa nagaatiin akka furamuuf waamicha dhiyeessuu isaanii itti fufanii jiraachuun ibsameeti jira. Walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessa jiru karaa marii nagaatiin akka furamuuf jaarmiyaaleen mirga namoomaa waamicha isaanii dhiyeessuu kan itti fufanii jiran yeroo ta'u koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaatiif gumiin mirga namoomaa Itoophiyaadha guyyaa mirga namoomaa sababeeffachuudhaan ibsa waloodhaan baasanii turaniin jeequmsaa fi sarbama mirga namoomaa sababoota garagaraatiin biyyattii keessatti babal'ataa jiran karaa nagaatiin akka hiikamuuf mootummaan gahee isaa baachuu akka qabu waamicha dhiyeessaniiti jiru. Dhaabbileen kunniin guyyaa mirga namoomaa idila addunyaa kabajamee jiru sababeeffachuudhaan Itoophiyaa keessatti furmaata waaraa fiduudhaaf qaamoleen isaan ilaallatu hundi adeemsa nagaa fi iftoomina qabu akkasumas ammoo hunda hirmaachise akka hordofan irratti irra deddeebiin waamicha dhiyeessaa turuun isaanii kan yaadatamu yeroo ta'u jaantuun koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaadha Aadde Rakib Mallas akka idila addunyaatti guyyaan mirga namoomaa wayita kabajamaa jiru kanatti Itoophiyaa keessatti ammoo jeequmsi hedduun akka jiru dubbachuudhaan mirgi namoomaatis bakka adda addaatti cabaa jiraachuudha himan. Jeequmsa kanneen karaa nagaatiin hiikuudhaaf ammoo mootummaan gahee dursummaa qabu fudhachuu qabas jetteeti jirti. Kana maleedhas ammoo walitti bu'iinsi kunniin karaa nagaatiin hiikamuun alattis filannoon biraa
hin jiru jaaniiti jiru. Itti aanaa gumii mirga namummaa Itoophiyaadhaa kan ta'an obbo Tasfaayee Gammachuutis dubbii dubbataniin walitti bu'insa dhaabsisuun gahee olaanaa mootummaa ta'uu tuquudhaan marii karaa nagaatiin alattis ammoo karaan nagaa waaraa Itoophiyaa fiduu waan hin jirreef marii karaa nagaa akka milkaa'uuf haalota barbaachisu mijeessuu mootummaan akka qabu gaafataniiti jiru. Mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti mariin marsaa sadaffaa jiraachuu akka danda'u Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dubbatan. Kunis kan ta'u WBO'n sanada marii mootummaan kanaan dura dhiyeessee yoo fudhatedha jedhameeti jira. Beenyaa Shiramuu dabalata qaba. Ittaamaajoor Shumin walii gala humna waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gaaffii fi deebii FBC waliin taasisaniin mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin marsaa sadaffaa jiraachuu danda'a jedhanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo sanada marii kanaan dura irratti mootummaan qopheessee dhiyeessisa xumuraa irratti walii galee kan fudhatu yoo ta'e marii marsaa sadaffaa geggeeffamuu ni danda'a jechuun dubbatanii jiru. Ittaamaajoor Shumin walii gala humna waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa mariin marsaa sadaffaa kun marii jibbaataa nagaa buusuuf taasifamu yookaan yoomuu waliin mari'achuun akka hin danda'amne kan irratti murtaa'uudhas jedhan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa erga mariin Taanzaaniyaa walii galtee malee xumuramee yeroo jalqabaaf wiixata yookaan muddee 11 bara 2023 miidiyaa mootummaatti hidhata qabu faana irratti dhiyaachuun kana kan dubbatanidha. Mariin marsaa jalqabaa Zanzibaaritti geggeeffamee fi kan lammataa Taanzaaniyaa Dar es Salaamitti geggeeffame sababa osoo hin milkaa'in hafeef jedhanii yaadanis ibsanii jiru. Mariin kun haala gaariin geggeeffamaa akka ture kan himan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dhimmoonni qaamolee lamaan wal dhabsiisan qabxiilee xumarratti ka'an ta'us dubbatan. Birmadummaa fi tokkummaa Itoophiyaa fudhachuu irratti mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru mootummaa filannoon dhufee fi uummata biratti fudhatama qabu ta'uu irratti walii galameeras jedhan. Isa booda garuu dhimmoota tokko tokkoon ibsamantu waldhabdee uuman jechuun jalqaba irratti dhimmoota qaamoleen lamaan irratti waliin ta'aa turanis ibsan. Marii kana irratti qaamoleen mariisan illee kan itti amanan sanadni dhumaa qophaa'ee akka tures ibsan. Qondaalli waraanaa olaanaan kun dhimmoota waldhabdee uumaniiru jedhan wayita ibsan gaaffii aangoo qooddachuu isa ijoo ta'uus kaasaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo gaaffii kana kan dhiyeesse wixinee mataasaa qopheessuun ta'uu kan ibsan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gaaffii adda addummaa bu'uura uume kana mootummaan akka hin fudhannes eeraniiru. Mootummaan aangoon qooda yoo jedhes qooduu hin danda'u mirga aangoo qoodus hin qabus jedhan. Hirmaachisuudha kan inni danda'u kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa aangoo qooduu yoo ta'e jalqabuma maaliif gara filannoo deemneres jechuun mootummaan Itoophiyaa filannoon aangoo kan qabate ta'uusaa gaaffii waraana bilisummaa Oromoo dhiyaate kufaa taasisuu siman. Dhimmi biraan mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo wal dhabsiise dhimma hidhannoo hiikkachuuti kan jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa ammas qabsoo karaa nagaa irratti walii galuu akka qabu ejjennoo mootummaa ta'uu himan. Qaamni mootummaa waliin marii nagaaf ta'u gaaffiin dhiyaachuu qabu gara irra mootummaatti deebi'uu karaa nagaan paartii uummatee qabsaa'uu filannoo uummataatti dhiyaachuu qabsoo hidhannoo dhiisuun uummatatti nagaan makamuu irratti ta'uu qabas jedhan. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkatanii bittinnaanii uummatatti makamuu qabu jedhan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan. Gama waraana bilisummaa Oromootiin garuu yaada kana amananii fudhachuuf rakkachuun tureeraa jedhan. Yoo kana hin taane marii wanti jedhamu hin jiru. Kana fudhachuu irratti rakkataa turanis jedhan. Kanaafuu mariin ture sun akka gaarii deemaa ture dhumarratti bu'aa fiduu kan dadhabeef sababoota ijoo kanneeniifis jedhan. Dureewwan waraana bilisummaa Oromoo yaadota dhiyaatan kanneen karaa dogoggoraan akka hubatan gochuu keessatti humnoonni biraa akka harka keessaa qabanis himan. Humna hidhate kanarratti maxxanuun gareen deeman jiru kan jedhan qondaalli waraanaa kun humnoonni kunneen waraana bilisummaa Oromoo miira tasgabbiin dubbii ilaalee waliigalteerra akka hin geenye danqeeras jedhan. Ta'us garuu mariin kun milkii dhabuusaaf qaamolee quba itti qaban maqaa hin oofne sababa qaamni biraa gidduu seeneef haalduree addunyaa irratti dhiyaatee hin beekne dhiyeessuun mootummaas rakkisanis jedhan. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kana haa jedhan malee waraanni bilisummaa Oromoo xumura marii Daar es Salaam irratti ibsa baaseen marichi milkaa'uu dhabuuf mootummaatti quba qabaa tureeraa jechuun kan gabaase BBC Afaan Oromooti. Keeniyaan walabummaa ishee waggaa 60ffaa kabajachaa jirti. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee sirna kabajaa kanarratti argamaniiti jiru. Kennaa Darajjee. Odeeffannoon fuula hawaasummaa imbaasii Itoophiyaa Keeniyaa irraa arganne akka mul'isutti pireezidaantiin Jaamoo Keeniyaataa yeroo buufata xiyyaaraa idil addunyaa ga'an simannaa ho'aa taasisaniif jiru. Keeniyaan ayyaana walabummaa biyyaalessaa 60ffaa guyyaa jaamhurii jedhamuun beekamu kabajaa jirti. Kabajni guyyaa walabummaa Keeniyaa kun waggoota 60 dura muddee 12 1963 kolonii Biritaan irraa baate Republic of dandeesse taatee yaadachuuf waggaan kabajama. Guyyaan jaamhurii ayyaana biyyaalessa Keeniyaa yoo ta'u waggaan muddee 12 kabajama. Jaamhurii
Uhuriin jecha afaan Iswaahil hiika Riippaabilika jedhu qabu yoo ta'u, ayyaanni kun guyyaa Keeniyaan biyya walaba taate muddee 12 bara 1963 ifatti kan yaadachiisudha. Ayyaanni kan baranaa magaalaa Naayiroobii paarkii Uhuruu keessatti kan kabajamaa jiru yoo ta'u, pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo fi aangawoota biyyattii kan biroo dabalatee lammiilee Keeniyaa kaawunti Naayiroobii irraa babbahan lakkoofsaan gara 30 ta'an argamaniiru. Egaan daawwattoota keenya oduuleen sa'aatii kanaaf isinii qabannee kana gaammaa turanii oduu isinitti himuun kan isin faana turte an Asaantii Mahammadii qophiilee Oliif TV hafanii wajjin turtii gaarii.